Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abboota keenyaa farmoolii keenyaan akkasumas afaan uumama isaa hundumaadhaan qulqulluu kan ta'e abbaa isaa qulqulluu kan ta'e hafuura qulqulluu wajjin yeroo hundumaa kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniif akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo akkuma yaadattan mata duree maalummaa qurbaanaa fi of eeggannoo taasisuu qabnu jedhuun kutaawwan tokkoof lammaffaa keessatti hubannoo maalummaa qulqulluu qurbaanaa yookiin immoo qulqulluu fooniif ulfaataa dhiiga Kiristoos qurbaana jechuun maal jechuu akka ta'e akkasumas barbaachisummaa isaa faayidaa isaa kutaa tokkoffaadhaan ibsuudhaaf yaalleerra. Dhuguma qulqulluun foonii fi ulfaataa dhiiga Kiristoos kiristaanii tokko jireenya isaa bara baraa gara fuulduraatti dhufuudhaaf mootummaa Waaqayyoo seenee jiraachuudhaaf fudhachuu akka qabu maalummaa isaa sanaan ergaa hubannee booda kiristaanii tokko raawwachuudhaaf kun filannoo osoo hin taane dirqama yeroo hundumaa nyaannee dhuguu kan qabnu gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos jaala isaadhaan kennaa taasisee kan inni nuuf kenne ta'uusaa ilaalleerra. Kiristaanni haala kanaadhaan kana hubate egaa gara qurbaanaatti deemaa. Kana booda qurbaanaatti deemuudhaan immoo wantoonni hundumtuu callifamanii kan taasifaman miti. Manni kiristaanaa keenya wanta hundumaadhaaf sirna qabdi, seera qabdi, of eeggannoo qabdi. Of eeggannoowwan taasifaman kun kiristaanonni sodaachuudhaan akka isaan fagaataniidhaaf kan ammaa raawwachuu hin danda'u jechuudhaan mataa isaanii akka isaan sirnicharraatu maaddii qulqulluu kanarraatu akka isaan adda of baasaniidhaaf osoo hin taane mataa ofii ilaaluudhaan jireenya bara baraadhaaf akka ta'utti of eeggannoodhaan ijoolleen akka dhiyaataniidhaaf kana nuuf keesseetti. Kanaanis immoo of eeggannoo yeroo qurbaanaa taasisnu kan jennuun kutaa lammaffaa yeroo darbeedhaan kiristaanii tokko fudhachuudhaan dura maal taasisuu qaba kan jedhu ilaalleerra. Walumaa galatti of eeggannoowwan sun kallattiittiin uumaan keenya gammaduun kallattiittiin inni akka fudhannuudhaaf eeyyameen kallattii sanaan akka fudhannuudhaaf malee seera cimsinee kiristaanonni akka fagaataniidhaaf manni kiristaanaa keenya kan keessa miti. Kanaaf of eeggannoo malee kan dhiyaannu yoo ta'e dhuguma qulqulluu kan ta'e dhiigaaf foon Kiristoos kana bakka malee haala malee raawwachuu keenyatti itti gaafatamna. Kitaabni qulqulluu akkuma jedhu jechuudha. Kanaafuu sana akka hin taaneedhaaf of eeggannoo sanaan akka dhiyaannuudhaaf manni kiristaanaa keenya nu barsiisti. Achi jaatti wantoota baay'ee ilaalleerra keessumattuu kiristaanii tokko dursee icciitiiwwan utubaa amantaa shanan sirriitti hubachuu akka inni qabu yeroo kamuu taanaan beekuudhaaf hubachuu qabna. Hundumti keenya kiristaana kan taane amantiin keenya kan dhaabbattu hundeen amantaa keenyaa kan jirtu achirradhaa jechuudha. Icciitiiwwan utubaa amantaa shanan isaaniin sirriitti namni hin beekne kana fudhachuun isaaf hin ta'u. Kanaafidha warreen ganaa cuubbaa osoo hin cuubamiin fudhachuu hin qaban kan jennu barumsa kana ganaa wanta baratan hin xumurreef malee wanta biraadhaaf miti.
Kanaaf jalqaba namni tokko kana sirriitti beeku qabaachuudha. Ittaansinee immoo gaabbii galuu ni qabna. Akkasumas qulqullummaa keessaa kan lapheedhaaf qulqullummaa bakkee jennee kanneen keenya san isaan raawwanne gad of qabummaadhaan gara dhiigaaf foon kiristoositti dhiyaachuu akka qabnu isaan kan absineedha kan dhaabbanne. Har'as immoo akka fedhaa fi waaqayyootti barumsuma kanatti fuudhaan kutaa sadeeffaasaa kadhannaa yeroo qurbaanaa taasisnu ilaalla. Kadhannaa yeroo qurbaanaa taasisnu bakka lamatti qoodna. Qorrobuudhaan dura kan taasisnu ni jira. Kan biraan immoo yeroo qorrobnuudhaaf akkuma qorrobneen lamaansaa walitti qabame akka tokkotti jechuudha. Kadhannaa taasisnu ni qabna. Kutaa sadaffaa kanaan kan ilaallu isadha jechuudha. Yeroowwan darban irraa addatti guyyaa har'aa iskiriinatti haala mul'atuudhaan qopheessee dhufeera. Kun maaliifidha? Kadhannaa kana asirraatu haala salphaadhaan akka barreeffannuufidha. Kiristaanni kamuu achitti mana kiristaanaatti yeroo walitti qabamnu kan qorrobnu yoo ta'e kadhannaa kana kadhachuu waanta qabnuudhaaf. Kadhannaan kun kitaaba sirna qulqulleessaa irra ni jira. Sirna qulqulleessaa kan duuka bu'ootaa warreen qabdan achirraatu fayyadamuu dandeessu. Warreen hin qabne garuu qorrobuudhaan dura kadhannaa kana taasisuu waanta qabnuuf haala nuuf mijatuun qabannee argamuu danda'uu qabna jechuudha. Barreeffama kana walitti qabanii daandii jireenyaa karaa teelegiraamis karaa waasaappis ni dabarsina. Warreen achi jala jirtaniif achirratti argamtan warreen barbaadanis seentanii achirraa buufachuu ni dandeessu. Warreen asirraan yuutuubii qofaan warreen hordoftan immoo kadhannaawwan asirratti barreeffamanii iskiriinirratti argatan kana yookiin dabtaratti barreeffachuu dandeessu yookiin bilbila kanatti barreeffachuudhaan yeroo mana kiristaanaa qurbaana qorrobuudhaaf deemnu kadhannaawwan lamaanuu geessisuu qabnaa jechuudha. Kan jalqabaa kadhannaa qorrobuun duraadha. Guyyaa sana warreen qorroban maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen mana kiristaanaa jechuudha. Luboonni qulqulluu fooniif ulfaataa dhiiga gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos gara qiddistiitti maqdasii keessaa baasuudhaaf daqiiqaawwan muraasni yeroo hafanitti. Kun dirgeetii jedhama. Dirgeetiin taasifamuudhaaf daqiiqaan 2-3 yookiin 4-5 yeroo hafu yaa'u እግዚኦ ማሪነ ክርስቶስ kan jedhu kadhannaa dheeraa sana erga xumurreen booda jechuudha. Malkaa qurbaaniin akkuma seeneen yeroo sana yeroo malkaa qurbaanii salaamilee jechuudhaan yeroo luboonni eegalan nuti immoo kan keenya baasnee geessifachuu dandeenya jechuudha. Kadhannichi kunoo kanadha. Qorrobuudhaan dura warreen qorroban kadhannaa kana taasisneetu gara qurbaanaatti deemna jechuudha. Barreeffachuu dandeessu. Akkuma ndoo dubbaddes daandii jireenyaa seentanii PDF isaan ergina achirraas buufachuu dandeessu. Kadhannaan isa kanaaf fuulattaarra kan jirudha. Akkas jedha. Maaloo yaa gooftaa koo Yesuus Kiristoos xurooftuu kan taate gaaddisa mana koo jala seenuun anaaf hin ta'u ani si gaddisiiseera hoo fuula kee durattis hojii hamaa hojjedheera hoo bifaaf fakkeenya keen kan uumte foon koo fi lubbuu koo abboommii kee cabsuudhaan xureesseera. Hojii gaarii waan tokko iyyuu hin qabu haa ta'u garuu na uumuu keedhaaf anaaf fayyisuudhaaf jecha nama ta'uu keedhaaf waa'ee kabajamaa fannoo keef jireenya kan nuuf kennite waa'ee du'a keedhaaf guyyaa sadaffaattis du'aa ka'uu keef yaa gooftaa koo balleessaa fi abaarsa hundarraa cubbuuf durii hundarraa akkana qulqulleessuudhaaf sin kadhadhaa jedheetti fuudhaan icciitii qulqullummaa kee kana yeroo fudhadhutti himannaadhaaf murtiidhaaf naaf hin ta'in na fayyisi dhiifamas naaf taasisi malee yaa jiraachisaa addunyaa qurbaana kanaan dhiifama cubbuu koo fi jireenya lubbuu koof naaf kenni malee gama lamaanii durba kan taate kan si deesse haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaamii kadhannaa isheedhaan akkasumas kan Yohaannis cuubbaa fi kabajamoo kan ta'an kadhannaa ergamootaa wareegamtootaa fi waan gaariif kan qabsuuran kan qajeeltota hundaan hanga bara baraatti ameen jechuudhaan kadhannaa kana geessisnaa jechuudha. Sirna qulqulleessaa kan duuka bu'ootaa boqonnaa lakkoofsaa 110 kaasne hanga 112tti yoo ilaalle kadhannaan kun ni jira jechuudha. Kanaafuu kiristaanonni guyyaa kana ulfaataa dhiigaa fi qulqulluu foon Kiristoos fudhachuudhaaf argaman dirgatiin taasifamuudhaaf daqiiqaawwan muraasni yeroo hafan
kadhannaa kana taasisuudhaan qophaa'anii dhaabbatu jechuudha. Kana booda kan itti aanu kadhannaa yeroo qorrobanii fi akkasumas kallattiimaan erguma qorrobneen booda walitti lamaansaa tokkodha. Yeroo qorrobnu akkuma qorrobneen jalqabne jechuudha. Akkuma qorrobneen jalqabnee kadhannaa kadhachaa deebinu jechuudha. Inni kun zeemaadhaan yeroo qurbaanni kennamu kan jedhamudha. Qidduus 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 kan jedhu zeemaadhaan hin jedhama. Nuti immoo sana hundumtuu jechuu wanta qabuudhaaf barreeffanneetu afaan Oromoodhaan jechuu ni dandeenya waan ta'eedhaaf sana qabannee akkuma fudhannee deebineen kadhannaa kana taasisnaa jechuudha. Kadhannichi kun as jira kana barreeffachuu dandeessu. Kan biraa immoo daandii jireenyaarraas fudhachuu hin dandeessu. Akkas jedha kan hin dubbatamne qulqulluu 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 sadii kan taatu fooniif dhiigni kun jireenya akkanaaf ta'uudhaaf osoo natti hin murtaa'in akkan fudhadhuudhaaf naaf kenni. Gooftummaa keen akka ibsamu firii si gammachiisu akka argamsiisuudhaaf naaf kenni. Fedha kee raawwachaa akkan siif jiraadhuudhaaf naaf kenni. Amanuudhaan abbaa jedheen si waamaa mootummaa kees nan waamaa maaloo maqaan kee nurratti haa galateeffamu. Galateeffamaa kabajamaa kan taate humni qabeessi dhahoo siif kabajni ta'a hanga bara baraatti kan jedhu sirna qulqulleessaa kan duukaa bu'uutaa lakkoofsa 117 kaasne hanga 118 kan argannu kadhannaa kana taasisnaa jechuudha. Kadhannaan kun kadhannaa yeroo qorrobnuuf akkuma qorrobneen booda walitti qabne kadhannaa jennudha jechuudha. Kanaaf walumaa galatti kadhannaawwan lamaan yeroo sirna qurbaana qulqulluu qurbaana fudhachuudhaaf deemnu dursinee kan jennu kan jalqabaa erga fudhannee booda kan jennu immoo isa kanadha jechuudha. Kadhannaa kana geessisuu qabna. Kanaafuu haala nuuf mijatuudhaan isaan kana sammuutti yoo qabanne gaarii yoo hin qabanne immoo barreeffanneetu argamuu bilbila keenyaan haala salphaadhaan qabannee argamne fayyadamuu ni dandeenyaadha. Walumaa galatti kadhannaawwan isaan kanadha kutaa sadeffaadhaan kan ilaalle barreeffamni keenya hin xumuramne kutaan xumuraa of eeggannoowwan qurbaana booda taasifamuu qaban kan jedhuun kutaa afuraffaadhaan deebinee ittiin xumurra. Kanarraa sumatti nu haa ga'u kan nu barsiise abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kan dhaggeeffannee ittiin jiraannee firii gaarii oomishne dhaaltuu mootummaas akka taanu fedhaan fi eeyyama isaanuuf haa ta'u. Kutaa itti aanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.